jalqabne maaliif dhugaan tun gadi baate maaliif uummanni akka nutti gooyetoo nutti wacu taasisa gatiidhuma jedhamee fi karaa deeman amma rakkoo keessa jira jecha maaliif dhugaa gatii ta'eef sinii galamiti akkanumaan as jala deemtanii hin girrisina. Lakkisa isaa wallagga jedhaniif hin jedhe malee mucichi mucaa wallaggaati si galee utuu wallaggummaan gandummaa qaba ta'ee Oromoon du'uuti isa gammachiisa ta'ee utuu sin teessanii akkamitti inni deemee uummata kanatti addunyaatti beeksisee reemee wallaggarraa deemee sana faa ilaaluu qabdutu beektani mucaa kanaafiyyuu sagalee ta'uu qabdu turtani isin galee waan akkasii isaanii beeyyesus an uummata kana waaqatti laatanii dhiisuu dabbo isini komentiin nama tokko nama kolfiisisa. Fakkeessuun jalqabdu ati soolee dhugaa rabbi qaata miiliyeenas gallee silaa waa hedduu taanee jiru. Abbaa fedhes laallatas. Galatan bar zeena oduu dansaa obbo Taayyee Danda'a eengaddamanni murtii bilisaan akka garlakkisee hundi keenya qubani qabna. Utuunni gara manaatti galaa jirudha humnan beekamneen kan inni deebi'ee butame har'a garuu humnuma butameeni garlakkisamuudhaanii maatii isaatti nagaan dabalamee jira. Kuni oduu dansaa fi oduu namatti toludha. Dabalataanii obboleessi keenya kara deemaan ummata salaaleetu du'aa jira, buqqa'aa jira, beelaa jira, finxaaleeyyiitu galee ummata kana fixaa jira jedhee viidiyoo xinnoo gadhiisuudhaanii isa barbaachaa akka jirtani isa dhabdanii immoo obboleettii isaa ishee quxusuu fi obboleessa isa quxusuu qabattanii bakka buustanii wallaalamee waanta jiruu fi ijoolleen kun irree waan balleessan tokko hin qabanii kara deemaan danuu shallamuu mootummaa biratti kabajatu isaaf mala malee uummata isaa du'eef sagalee ta'uu isaa fi immatti maatiin isaa barbaadamu maatiin isaa hidhamuu fi tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kabajaan ijoollee kanarree akka garnuun rakkistanii kabajaan isin gaafannaa warri sammuun keessan xiqqoo taatanii xinnoo caammaan ani hiphoo diradhu kana diradhu nyaatan ani nyaadhu kana nyaadhu warri namaan jettanii utuu of ilaaltan baay'ee bareedaadhan jedha. Maaliif jennaan ilaalcha keessiifin kabajaa ilaalcha kootu naaf kabajjee sanatu bareedaadha. Si galee dhugaa sitti fakkaatu kana taasoftu dhugaa natti fakkaatu kan inni naasoo sana gidduutti hundumaa utuu teenyee of ilaallee sanatu bareedaadhan siniin jedha. Lafa nagaa oola mana kana fooloo gochuun dagatina milee nagaa fagalle waliin keekii murraa waliin si baase abbaa girrisaa dhuga baantaa barate ati barre maa Taayyee Danda'a haqa dubbatte wallaahi numa garte dhiiga ilmaan Oromoo qalame san Oromoon guyyaa lamatti irraanfatte ilmaan salaalee kanas waa mara numa beeyta girrisaa amala isaanii haaya mee mana hidhatti maal siin jaanii marfeessi waraana immoo akka jawaaritti ni calliftamoo hin dubbattaa maalitti jirtaa waan Oromoo kun nu dhibee ka caakkaa dhaqeessi tokko ta'ee caakkaa dhaqee lama ta'ee wal nyaatee tokko biraa galaa hin oo siyaasan Oromoo akkana jirti ati hoo maaliif baatee ammani dubbattamoo hin calliftaa ilaamee Taayyee koo naa'u himi akkuma dawaa girrisaa nuun jettee maqaan immoo gaafte dawaa girrisaa nuun himi kana baga nagaan baate dawaa girrisaa yoo nuun himne wallaahi Taayyee Danda'a hidhattis akkasii deebisan du'aa sitti goone dafi dhugumaan girrisaa Oromoo dhugatti wallaahi lazimmee lala wallaggaa qalamne arsi qalamne shawa qalamne walloo qalamne humaa takka humaa iyyine maashaallah obbo Taayyee Danda'a bagara Tara dengan mana je? Natu David. Ya Lenjo. Hey. Ada Fateh. Ijoollee shamarranii si jaalattu baay'ee qabdaami. Biiftarallee shamarra baay'ee qabdaami. Yoo ijoollee shamara zamanni tabalasheera. Yoo ijoollee shamaraa dhuftee kiisi goote akka natti illee kan dhungan. Ma. Zamanni tabalasheera habiibti maaliif ijoolleen shamaraa maaliif kiisin sharaa simattatti maaliif kiisi goote? Lenjo. Zeddo waame. Zeddo ati natti hidhee fedha ati ni turki balfa. Nura. Wayye.
bakka mee arfaatee waliin Rabbi jedhaati tuwiin barrisaan kun illee narratti inshallah dislaayin godhatte erga jennaan naacha jedhi decline godha waa waliin jira taaka. waan waa waliin jira akkanumaan ciisee barrisaa jira barrisaan. Oy anarratti illee decline haa godhu. Naafii fidii kami naafii. Nama fiduu dhabee ana haa bultii mililik fidee waliin ta'a gaa'is maal ta'a. Bultii milinik kamichi to'inaa. Kami haa bultii milinik. Nura. Wayya. Yoo achumatti kophaa kee sukkuumamtee fuu deemteetiin Oza nu bira jiraadhu. Anuma siin jedhee mee nu bira jiraadhu ammaan achi rakkoon qabu. Wallahi nu bira jiraadhu. Ana takkitti isin lamaa yalla qaba. Wanni ati maqaa nyaattu hin jiru tapha tapha kana maal adabama malee of danda'e wanni ani rakkataa kan walirra dammaramne anan geeddu. Takkitti isin lamaa walirra dammaramaa nama hoyaa. Nabseeti yaafuun taatu haati faacii jala lama walirratti akkana goote hin taphadhu. Kuni ban neegatiiva waliin taphadhaan neegatiiva ban. Wallahi bilaa kanaan oza bannaatiin oza. Wallahi ati neegatiiva keessa jirtaa yoo ganaa. Leencoo sirreeffatee ol deebisu. Leencoo sirreeffatee fakkaate ol deebisu. Inni ergataa. Yaa. Jalaa kan. Banne tarii kaa bannaatiin osoo ani isinitti. Ay leenco. Zeddo karaa dhugaa waame. Maal taatee maqaan nyaata rabbi jedhiti zeddo irra shafakateedhanii asii qaata dhiiga si dhuganii. Maal zeddoo maqaa maal daawwata waan fi Maal taate leencoo maal si mudate rakkoo teeknikaati. rakkoo teeknikaati. Banni waan ofii dammoo rakkoo qabdi anarraa rakkoo qabdi. Maayinasii na jala keetti. Akkana. Uummata miira keessa galaame. Ana uummanni na biraa yaa'ee tarii bara ni turgii inni kun qaqqabee rakkoo teeknikaa. Har'a jigu eddaanasi. Isaatiin meeqaan? Guys, stop godhame. Itaatiin kuma lamaanii okay? Guys stop godhaa. Roosii baay'ee caammallee gurgurattee caammaa qabdu. ፍቅር እንዲህ መሆኑ ፍቅሬ ባውቃል ጀምሮም